Ashama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Namni sagalee koo dhageechan, namni afaan koo kana dhageechani sheer godha. Haga dandeetti kooti annis saba kootiif sagaleen ta'a. Hundumti keessanuu akka isaaniif mirmattani abdiin qaba. Asumaani akka nu taane kana, akka sabni Itoophiyaa ta'e kana Rabbi saba namaa hin godhin. Rabbiin biyya namaatitti hin fidin. Bakka nu qallalle kana Rabbi saba namaa hin qallalchin. Saba kamiyyuu biyya kamiyyuu akka nu taane namumtuu ta'een beeku. Kanaafi Rabbi wajjin du'aa godhaafi hundumti keessanuu wanni laphee kiyya cabse maal isinitti fakkaate? Dhugaan isiniin jedha. Daa'imman kana jechuudha. Daa'ima jechuudha. Daa'imman kanatti lubbuun keenya rakastetti bakkuma kabiitu lubbuun namaa rakasne. Akka lubbuun keenya bakka dhabdetti lubbuun nama kamiyyuu bakka hin dhabne. Maaliif yoo jettani daa'ima waggaa 15 kan dhiyoo kana boolloo dhatte sana agartaniirtu. Hundi keessa namni hin agarree jiru. Nuti garuu nama kana hunda jechuudha. Ilaajoo ani obboleessa Saawud Arabiyaadhaan qabu. Obboleessa wajjin dhaladhe jechuudha. Garuu tuyyummoo hundumtuu obboleessa kiyya. Sinii gala gaaddeenyaa Saawud Arabiyaadhaan qabu. Garuu maaltu natti dhaga'ama seetani? Anoo boru maal ta'a? Anoo boru maal ta'a? Yoo bakka hundatti mirga kee kabajame, yoo bakka jirtu hundatti ilaajoo yoo abbaan si dhalche jechuudha. Abbaa ati fakkeenyaaf yoo abbaa qabaatte, yoo abbaan kee sun roorroo sirraa hin dhoowwarre, yoo abbaan kee sun bakka rakkate si maddii hin dhaabbanne, ati abbaan qabattee abbaa keetiif maaliif dhaabbatte? Nuti abbaa dhabne bar. Namni kamiyyuu amma jarri kun way waan tokko hatee yoonkan nama ajjeese yoonkan waa tokko godhee miti. Akkuma anaaf si hojjetachaa jira. Maatii isaa gargaaraa jira. Obbolaan isaa barsiifachaa jira. Of jijjiiruuf. Keessattuu isiniin jedha. Ijoolleen Saawud Arabiyaa yeroo mara jechuudha nama gargaaruutti tokkoffaadha. Hundumti keessanuu beektan. Way diasporaan Ameerikaadha yookiin Kanaadaadha yookiin iddoo biraati biyya rakkataa gargaaran ijoollee Saawud Arabiyaadha. Mucaa dheengaddaa san jechuudha. Mucaa dheengadda Oliivaa Miidiyaa san jechuudha. Ijoollee meeqatu gargaare Saawud Arabiyaadha. Kan jirtu sunuun siin jedha. Namni rakkate kan sagalee ta'u ijoollee Saawud Arabiyaa jirtuudha bara. Eenyu wajjin jiraatta? Sabni kee kun hundi dhumee eenyu wajjin jiraatta? Mucaan sun osoo akkasitti dhiiga ol deebisuu du'e dheengadda jechuudha. Yoo iyyines sagaleen namaa yoo namaa dhaga'ame. Yoo nama boo'ee kana yoo boo'ichi kiyya kun nama ambiraa garaa qabu. Anamma garaan na kaffa'ee boo'e. Yoo nama ambiraa boo'ichi kiyya kun garaan kaffa'ee itti dhaga'ameedha kan sagaleen namaa dhaga'amu. Waa tokko argine hundumti keenya iyyuu waan sanirra tarreetti waan ambiraa hojjechuudhaan tokko. Lammaffaa immoo ma'aatuma nutti buuse Rabbiin. Homaa biyyuma hin qabnu. Dhugaan siniin jedha. Namni jaaladhee tanan biyya kana natti tolee tan biyya namaa ta'a jettu natti maame. Bakka barbaadde jira. Sinitti tolee, sinii mijatee akka barbaadanitti fataa zanaa jettanii namni jiraatan jirtu. Yoon gales biyya kiyyatti akkana, yoon gale biyya kiyyatti akkana osuma jedhu waraatiin yeroon deeme. Kaan barateet barumsi ta'uufii dide. Kaan immoo rakkoo adda addaatiin deeme. Kaan hojjeteet hojiin ta'uufii didee deeme. Kaan immoo waanuma hojjetu sanuu dhabeetu maatii koo rakkina keessa hin laalu. Haadha abbaa koo hin laalu. Harka namaa hin eeggadhu.
biyya nama kanatti gabaree hin galu jedhee ofii dabarsuu biyyaa ba'e. Sinii galee garuu carraan isaanii kaan shinti beetitti deemee of rarraasu kaan dhibeen bicheen akka kanatti daa'ima mee garaan nama nyaattu. Mee namni daa'ima hin qabne illee dhiisi. Namni daa'ima hin qabne daa'ima sana akkamitti akka dahanii akkamitti akka daa'imni sun nama marartu yaa wallaalu jedhu. Garuutuyyuu nama wajjin hin dhalanne. Namni qaamni kun ilaallatu hin jiru. Maaliif amma saree hanqanne? Hamma sareen hoodute bar kabajaa qabdi. Maa bakka hundatti kabajaa dheengadduma waggaa 10 dura waggaa 8-9 dura Saudi Arabiyaa ture bar. Akkuma nani Saudi Arabiyaa seenee ji'a 7 dura kan mallaseen waggaa san sina siraatan jiraadhe bar. Hamma sanan achi keessa jiraadhe sana mirgi koo eeggamee jiraadhe. Ma'aatii maaltu nutti bu'e amma ani koo kana waa'ee siyaasaa wal qabsiisuu doonte maaliifi waan ma fedhe haa ta'u daa'imni osoo amma waan tokko balleesse jechuudha. Mee daa'imni kee waan tokko haa balleessu. Nama biratti waan inni balleesse sana gadi baasurra daa'ima kee sana fudhattee boota tokkotti galchite yani sirreeffachuu dandeecha, loluu ni dandeecha, rukutuu dandeecha. Biyya namaatitti maaliif tawaarradamne? Maaliif awwaala dhabee? Obboleewwan keenya, obboleettiin keenya dhalaa dhalchi isaanii maaliif yani daa'im namni koo lubbuun nama takkaati jedheeti bar guyyaa shammuula akkasittiin lafa sana qofforaatee oolan. Lubbuun nama takkaa baasudha. Nuti garuu lubbuun miliyoona meeqa Saudi Arabiyaa hidhaatti jira. Bakka hundatti dhuma. Okay, har'a odoo akkuma ijoollee Liibiyaatti akkasittiin wanni itti boombii irratti darbata sana gubani osoo har'a ijoollee kana gubani boochaniituma irra dabartan jechuudha. Haatiif abbaan biyya tirakkataa jira. Yoonkan abbaan isaa rakkataa jira. Yoonkan haati isaa rakkataa jira. Meeqatu jira bar. Akka keetti ilaalin yoonkan immoo akka kootti ilaalin. Ani achi keessa gwaddanyaan alaa hidhamee hin qabu. Obboleessa naalaa hidhamee hin qabu. Obboleetti naalaa hidhamee hin qabu. Duraanis ta'e hammas ta'e Facebook kiyyaanis ta'e YouTube kiyyaanis ta'e YouTube duraan naalaa gubateessanis ta'e haga dandeetti kooti duubatti hin jedhe. Garuu namni namaa dhaga'u maaliif dhabame? Hundumtuu haga dandeetti ofii hamma iyyuu dhiisee hin jiru. Garuu namni nu dhaga'u maaliif dhabame? Maal balleesse? Sabni kun maal balleesse? Rakkataatti mana ijaaraa jiranii hojjetanii hojii isaaniitirraa Itoophiyaatti jechuudha biyyatti. Rakkataatti mana ijaaraa jiranii kan dhukkubsate yaalaa jiranii. Mootummaan nama malee jiraata? Mootummaa gargaaraa ture. Mee fakkeenyaaf jechuudha. Ijoollee meeqatu kan qaamni mootummaa ajjeese haadha isaaniitti mana ijaare mootummaatitti ijaare. Mucaafiicheedhaa du'e sana gara salaaleetii du'e mucaafiicheedhaa du'e tokko nan beeka. Ijoolluma walitti qabee ijaalame qaamni mootummaa bakka sana dhaqee waa tokko isaan gaafatee hin jiru. Ijoollee keenyaaf sagalee ta'a. Hundumti keessan ijoollee keenyaaf sagalee ta'a. Dhukkubni isaanii kun sinaa dhukkuba. Yoo sinitti qorre isin yoo sinitti qorre namni fayyaa qabu osoo sinitti qorre haga kam sin dhukkuba. Isaan garuu dhukkuba kana danuu qabatanii jiran. Hoo'allee, qorrallee, dheeburlee, beelallee diriirfatanii ciisuun iyyuu isaanitti qubna gara ta'e. Please ijoollee keenya sagalee ta'a. Yaa Rabbi isaan naqqabe. Ani dhugaa waan godhuun qabu. Rabbii tokkicha bichaattiin kadhadha. Humna hin qabu. Dhageettillee hin qabu. Sinii galee? Ani Rabbii tokkicha bichaattiin kadhadha. Rabbiin sababa godhee nagaan achi keessa isaan haa baasu. Sammuun namaa yoo firii ta'e waa hedduu hojjeta. Namni yoo jiraate nama wajjii waa hedduu hojjeta. Siigala kophaa kee waan tokko hojjechuu hin dandeechu. Egaa namni lafaa dhume. Siigale bilisummaatu sin barbaadan. Bilisummaatu nu barbaannu maaliin egaa namni lafarraa dhume. Lafa bilisoomsitan
bilisummaan nama wajjin obboleessa kee wajjin obboleetti kee wajjin daa'imni xixiqqaan dhalatee jiru kunillee obboleessa kee obboleetti kee kan boruuf iftaan saba keetiif biyya keetiif waan tokko uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii lammii keetiif sagalee ta'e. Siifis haa dhaga'uu baatu namni siifis haa dhaga'uu dhiisu baatu. Namatti iyyuu bichaa doonte rabbii tokkichatti iyya. Jawaarin maaltu baase? Rabbiitu baase. Yoon kan immoo namni qabsaa'e miti. Gaafa namni ala bulu, gaafa namni lafatti gangalatu, gaafa namni dhumu sana hin baatu reeju. Garuu erga hafe guyyaa rabbiin jedhisa. Ammas rabbiin saadhaan dhaqqabu kanasi. Yoo danda'ame immoo lubbuun nama kamiitiyyuu beekas haa ta'u, wallaalas haa ta'u, doktoras haa ta'u, waan fedhe haa ta'u, lubbuun nama kamiitiyyuu akka walqixxaatti ilaaluun dirqama. Sinii galee osoo namni jiraate, osoo beekan jiraate lubbuun ijoollee mana hidhaa kunii fi lubbuun Jawaar Baqqalaa fi Haacaaluu Hundeessaa qixxeedha. Wanni wal isaan dabarsu beekumsa yaa ta'u malee, barumsa beekumsa yaa ta'u malee lubbuun namaa takkitti. Maalaaf keessan hiriira ba'uu fi dadhabe namni. Maa rakkina isaanii kana furuu fi dadhaban. Beekaa baay'ee jira, sheeka baay'ee jira, qeesii baay'ee jira, jaarsa baay'ee jira, jaartii baay'ee jira. Maaliif furuu fi dadhaban? Rakkooni mootummaa keenyaa fi mootummaa Saawud Arabiyaa maaliin? Rakkoon jiru maaliin? Uummatumti kun uummatumti abbaa faadha qabuumi. Namumti mana hidhaa jiru kun abbaa faadha kan hin qabne jira. Kan abbaa faadha hin qabne immoo uummata ofii qaba. Uummatumti ofii kun gatii tiraanspoortii kan hin kaffaluu fi walitti fuudhe. Kan hin kaffaluu fi osoo garaan jiraate, osoo daandiin jiraate, osoo haalli jiraate. Uummatumti kun uummata kana mana hidhaati hin baafatu. Yaa saba ko, yaa obboleewwan ko, rabbiin keessan kadhadhaafi. Bakka rabbuma kadhadhaafi. Rabbiin akka godhetti isaan haa baasu. Namni gurratti cufate, rabbi gurratti hin cufate. Namni karratti cufate, rabbiin karratti ittiin cufate. Rabbi achi keessa isaan haa baasu. Ma'aatii kana keessa isaan haa baasu. Nus biyya namaa jirra. Maal akka nu quunnamu hin beekne. Har'a hojjedhu argadhu malee. Akkuma nani hojjedhee kinoo amma hojiidha dhufeen as taa'es viidiyoo kana waraabaa jiraame isaan illee akkasuma hojii qaban kaleessaaf dheengadde. Rakkataaf, kolfaa, taphachaa jiran. Garuutu immoo chaansiin kana isaan gaxxame. Kanaaf hundumti keessanuu sagalee ta'aafi. Afaan beektuuf sagalee ta'eef. Tuutukii irra deemtaniin sirbina. Nama sirba wannumti immoo ijoollee keenya dagachiise tuutukii kana. Rabbiin wanni masaasan kaampaan masaasan haa cufu. Ijoolleen tuutukii sana hoggaa seenanii tokko oduma dabarsanii yeroon itti dhiitti. Booddee gara hojii dhaqanii kana yaadatan. Cinqatii kana yaadatan. Tuutukii san seenan eessatti cinqatii yaadatan. Kanaaf please cinqamni ijoollee Saawud Arabiyaa cinqama keenya hundaati. Rakkinni ijoollee Saawud Arabiyaa rakkina keenya hundaati. Bira dhaabbadhaa. Maalin kadhaadhaan rabbii keessan kadhadhaafi namumtuu rabbi hin kadhanne jira. Yaa rabbi namni hin jenne jira. Namumtuu amantaa hin qabne jira. Waan qabduun rabbii kee kadhadhuuf. Ani kana malee wannan godhuun qabu, humna hin qabu, sagalee illee hin qabu, nama na jalaa qabullee hin qabu. Rabbiin kunoon na jalaa qabee malee ani rabbii kanatti bichaa toobachuu. Sinii galee gaafa Jawaariin akkasitti hidhamu sana guyyaa mulu bu'aatii oolle. Jawaar beekee on kan immoo Jawaar wajjin dhaladhee miti namummaatu na boochisee malee. Sinii galaami erga siyaasii immoo sababuma kana namni dhumaa jiru na'anii naannoo kiyyatee jechuudha. Nama 5 bakka tokkotti awwaale. Sinii galee kanaafi achumaanuu noo torkii cufan. Yaa rabbii koo yoo nama kana baaste on kan nageenyiin bu'aa laata. Mee yaa rabbi nama kana baase jedhee tanan rabbii koo kadhadhe. Anas kadhaa kiyya san dhageetis naaf baasu sababas godhee naaf baasu ji'a osoo guutiin Jawaariin bahe. Jawaariin bahee raawwatee immoo achumaan noo torkii sanuu nu gadhiisan jechuudha. Guyyaa tokko osoo noole. Kanaaf
waan rabbi irraa kadhatte waa takka hin dhabdu rabbitti kadhadhaa yaa rabbi mee akkuma gooti godhi kan garaatti jabaate kanallee garaa laafisee fi jedhaatoo rabbi keessan kadhadhaan sinin jechuu barbaada galatooma hedduu takka namatti dhaga'ama garaa nama booressaa namni biyya ofiitti yoo hidhamte gaafii qabdaa sinqii qabdaa sigalee waan baakaus lixaus mana hidhaasan keessatti nama waa sii geessu nama bishaan sii kennu qabdaa biyya keetitti yoo hidhamte jechuudha sinigalee kanaafi hedduu garaa nama nyaata oroosaan kubzii takkitti walirraa cicciranii akkanatti nyaatan kan yaa ilmaan oromoo hundi keessa sagalee ta'aafi please gurratti hin cufatina hundi keessa rabbii kadhadhaa fi bakkuma jirtanitti kaatanii raftanii kaatan hojii keessan hojjetan yaa rabbi mee ijoollee san bira dhaabbadhu jedhaan rabbi nama dhaqqaba waan ta'eef kana galatoomaan siniin jedha sagalee kiyyammoo yoo sinitti tole yoo garaan sin madees sheer godha haga dandeetti kooti haga isaan ba'anitti isaan duuka jiraanillee sammuun koo isaa wajjin hidhamee jira rabbi isaan mira haa dhaabbatun siniin jechuu barbaada galatooma hundumti keessanu rabbi keessan kadhadhaafi waan goonu hin qabu rabbi kadhachuu malee sagalee keenya rabbi nuuf haa dhaga'u yoo namni gurratti cufates kana naaf galatooma turtii gaarii